السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو هردفتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا كيا كم ترتن نجا كبداني حرموا وان بريدا اسيني كباني دفني الشمار كفونا جرى جرتو سنن صدا سمان ورون نعمتي برا بقايانا بركم لما في كود أجا وكهاراتي نسرين جسنن صدا asmaan immoo irreechillee dhufaa jira. Irreechi irreekennaa jennanullee uffanni aadaa meeshaaleen aadaa kan bareedaa kan faayamee jechuudha. Waa hedduun kan maal jee akka isinitti muka hin beeku jechuudha. Isinumatu filataa jechuudha. Waan barbaadan irraa waan feetan irraa nu bira jira haaloo nuun jechuu qofa isinirraa eegamaa jechuudha. Warroonni barbaadan nu dubbisa. Kanumaan uffanni barbaadan kan gabaabaa ta'a, dheeraa ta'a, walloo ta'a, wallagga ta'a, jimma ta'a, harargee ta'a, arsii ta'a, jimma ta'a, baaleen ta'a, gujii ta'a, boorana ta'a jechuudha. Shawa ta'a, wanni hunduka nu bira jira jechuudha. Isin maaltu isinirraa eegama? Haaloo jettaniituma nurraa fudhatuutu isinitti irraa eegamaa jechuudha. Uffatoota hedduu babbareedaa fi qaqashtii kan ammayyaadhaan hojjetame aadaa makatee jechuudha. Waan hedduu ufi biraa qabna jechuudha. Asumaan dhuftanii akka nurraa bittan isinitti dhaamna jechuudha. Uffanni hedduu babbareedaa qaqashtii jechuudha. Akkuma agartan kana ka hedduu namatti tola. Uffanni kun hedduu namatti tola. Uffanni hundinuu nu bira jira. Bitatu barbaaddanii nu dubbisaa sinan jenna. Faaya hedduu qabna. Aadaa bareeda qabna. Bitatu yoo barbaadan kootaa. Irreechi ga'ee jira. Birraan bari'ee. Birraan yoo bari'u kaa wanni hunduu ni bareeda. Birraan bari'ee jira kootaa faayamaa. Faaya uffata aadaatiin faayamtanii babbareeddanii shambaa akka itti jettan abdii guddaa sinirraa qaba. Nurraa hin hafina kottaati bitadhaa sinan jedha. Bakka feetanitti argachuu ni dandeettanii. Hoo barbaadan isinii fiduu dandeenya. Isiniif erguullee ni dandeenya. Bakka isin barbaadan isin ka isinirraa eegamu ni bitannaa jettanii haaloo nu jechuu qofatu isinirraa eegama jechuudha. Kanaafuu faayamaa isin jedha. Hedduu bareedaa uffata akkanaa uffata ajaa'ibaa uffata hedduu namatti tolu uffattanii faayamtanii warri deemuu barbaadan nu dubbisaa sinan jenna. Asumaan aadaa bareeda qabnaa hin jiru ka kenna kitu seenaa bareeda qabnaa hin jiru ka Khadija artistare Khadija Hajji waan jette kan beeytanii aadaa bareeda qabna kumnillee bituu ka jetteen jira. Isa sanka akkuma isin jette kana aadaan kenna kuma bareeda qashtiidha ka isaan gitu hin jiru jechuudha. Hedduu ka babbareedanii faayamanii warroonni hojii kana akkanatti mimmiidheeksanii babbareechisanii gadi baasan ka hin jiranii jechuudha. Aadaa keenya beeksisuun nutti haa baratu jechuudha. Aadaa ofii waan ofii wanni caalu hin jiru jechuudha. Saniifuu aadaa hedduu barbaadan aadaa hajamtan aadaa isinirraa tolu ka jimma barbaadanii ka wallagga barbaadanii ka harar barbaadanii gujii barbaadanii wanni hundu jaaza wanni irraa hafee hin jiru jechuudha. Mana keessan babbareechisatoo barbaadan kan mana meeshaaleen malaallee akkuma jiranitti jechuudha. Uffata qaama kiyya bareechisuu barbaada yoo jettan uffanni hedduu babbareedaa fi hedduu namatti tolan baay'een isaanii nu bira jiranii jechuudha. Arsii deemtan wanni arsii ni jira. Jimma deemtan wanni jimma ni jira. Hararge deemtan waan hararge argattan
waan feetan ni argattanii jechuudha. Akkuma agartan kana dheeraa barbaaddanii gabaabaa barbaaddanii jiddu galeessa lakki harki isaa gabaabaadha harki isaa dheeraadha aynata yookaan immoo fedhii isin barbaadaniin istaayilii jedhan san barbaaddan istaayilii adda addaa istaayilii isin barbaadaniin ni jira jechuudha. Kottaa nutti goraa nu baradhaa nu simadhaa isinin jenna. Uffanni akkanatti babbareedanii hojjetamee kan aadaa ta'ee kan ammayyaa walitti makamee jechuudha. Yoo barbaaddan haaloo nun jechuu qofatu isinirraa eeggamaa isinin jedha. Cidhaaf barbaaddanii ka cidhaan jira. Waggaa keessan kabajuu yeddanii ka waggaa keessan itti kabajatanii jira. Sargii waan hedduu jechuudha. Ka maal jee isinitti makkaana san isinin jechuudha. Dhuftanii yoo laaltan amantanii jechuudha. Uftanii laaluun keessan dirqama jechuudha. Uffata kanniin akka bitattan asumaan isinii dhaama. Irreechi dhufee jira ka irreechi irree kennaa jedhan. Aadaa bareeda qabnaa kumnillee bituu faaya bareeda qabnaa kumnillee bituu jette artist Khadijaa jechuudha. Ka akkuma isin jette mee ilaala akkatti inni bareedu isinitti mul'ata isaa argitanii diizaayinii babbareeda diizaayinii abbaan barbaade bitatu barbaadu fedhii salphaa ta'een maallaqa salphaadhaan waan bareeda kana bitatanii galuun waanuma jiru jechuudha. Saniifuu uffata kanniin koottaatiin babbareeda faffaayamaa isinin jaa faaya bareeda qabna. Faffaayamuu barbaannaan koottaa nu bira. Mee ol ka'aa dargaggoo aadaa keessanii mee ol ka'aa shamarran aadaa keessanii faaya bareeda qabna. Rabbiin galataa haayinisu adagaagu aadaan ummataa. Akkasii jedha ka nuusi madda haaloo nuun jedha. Uffata babbareedaa kana yoo barbaaddan nu talabadhaa. Bakka isin jirtanitti isiniif finna bakka hajamtanitti isiniif finna. Waan kana barbaaddan taanaan harka keenya jira. Saniifuu isin haaloo jettanii nu bakka isin jirtan isiniif fiduuf qophii xumurree jirra. Bakka isin jirtanitti isiniif fiduuf waan barbaaddan waan feetan xalabatuun mirga keessan. Faayamuun bareeduun dhimma keessan. Saniifuu koottaa bitadhaa isinin jenna. Uffata gabaabaa barbaaddan uffata dheeraa uffata ayyaanaa uffata cidhaa uffata waggaa dhalootaatti kabajuu barbaaddan wanni feetan kunoo akkuma agartan kana ka nu bira jira isinin jenna. Waan hin barbaaddaniin koottaa nu simadhaa. Manni keenya mana keessan. Waan biraa geessinii qabannee dhufnutti isuma kanaan bohaaraa waan biraallee isiniif finnee dhufnaa. Uffata babbareedaa haga ka biraa isiniif finnu asumaan nagaannaa oolaa. Laaluun keessan galatooma.